yeroo tujjaarummaadhaaf kaanu garii barahaa keessa qaxxaamuree, gariin nagadee, gariin mataatti baatee, gariin immoo qotee aramee rooba keessa deemee, gariin hatee, gariin barahaa keessa qaxxaamuree gammoojjii meeqa keessa bahee, gariin biyya ormaa dhaqee waggaa hedduu hojjetee isumatti waan takka hin argamu. Isumatti bakka fedhe sana gahuu hin danda'u. Isumatti waa yaade sana argachuu, bitachuu, uffachuu gonkumaallee hin danda'u. Garuu Rabbiin gaafa si milkeessu waan xiqqoorraa si milkeessa. Har'a seenaa mucaa kanaan isinii hima. Maqaan TikTok isaa I am Rongi Taangeedha. Mucaa kanaa Taange isa jedhu beektanii namoonni hedduun ni beekamu. Mucaan kuni umrii isaa 13 haga 13 jedhuuti yookaan 11 ta'a. Mucaan kun akkuma uumama Rabbii ija isaa agartan kana Rabbiin fuula isaa akkasuma uume guddina ija isaa keessa as bahuu ka'e xiqqoosi. Yeroo inni beeksisa isaa bira jiru mana barumsaattis haa ta'u ijoolleen qalbii itti qalladuu itti kolfuu ija isaatti kolfanii itti taphatanii. Yaa'anii duraan osuma akkas jedhu mucaan Rabbi gaafa milkeessuu jedhu TikTokii banate. TikTokii banatee viidiyoo inni irratti gadhiisu namoota miiliyoonaan laalamuu eegale. Gurbaan xiqqaan kun umrii isaa 11 yeroo gabaabaa keessatti ilaalcha baay'ee addunyaa keessa faca'ee dinqisiifatoota hedduu argate. Waa biraan hojjetu, waa biraa fiilmii miti. Taangee jedha. Viidiyoo illee isinii maxxansuu hin dandeenye taangeetti bakka zimbiroo moo'isiitti fakkaatti yeroo dhaggeeffatan. Mucaan kun amma hordoftoota miliyoona 7.2 qaba. Laayikii miliyoona 990 wayii qaba. Gurbaan kun YouTube irratti hordoftoota miliyoona 4 qaba. Gurbaan kun erga itti kolfamaa ture TikTok kana banatee hordoftoota yeroo dhiyoo keessatti miliyoona 7 erga horatee beekamtii addunyaa irratti argatee amma gurbaan kun beekamtii biyya isaa taa'ee beekamtii viyuu bira darbee kaampaanonni gurguddaan yookaan biyyoonni gurguddaan kaampaanonni gurguddaan waamanii biyya daawwachiisuu fi beeksisa ittiin hojjechuudhaaf maallaqa guddaa kaffalanii biyya isaarraa gurbaa kana waamanii akka mootummaa biyya bulchuu tokkotti simatama. Viidiyoo inni torbaan kana Dubaayii ture Burji Khaliifaarra gubbaa bahee simatee alaabaan biyya Dubaay itti uffifamee beekamtii argatee Burji Khaliifaarra bahee daawwatee kaampaanii gurguddaa kan akka Zamzam Electronics kan Dubaay keessaa sana fa'aan waliin torbaan achuma ture biyyoota hedduu keessa deemee daawwataa ture. Biyyoota hedduu keessa deemee gizee dhaqee xiyyaarraa bu'u kabajaa meeqaan akka mootummaa biyya tokkootti sallafamee akka itti kabajaadhaan fuudhamee galaa. Gurbaan xiqqaan kun